maashaallah tabaarakallaa obboleettiin tiyya uffata hijaaba maccawcha jiini kun ganna waan ta'eef kan itti seenne barumsi cufamee maccawcha illee naa bitiif naan jettee biteefii jira. Meeshaa kana guyyaa kana gizee bitu meeshaa nama afurii akkas bite ijoollee qabduuf jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jaa. Meeshaa kana keessa gartanii maccawcha kana waa hedduuf keessaa qaba istoofii distii askiriim wanna inni hin qabne hin jiru wanta garaagaraa jechuudha. Ijoolleen ittiin taphatti. Amma jiini kun ganna waan ta'eef akkasiin olii gadi deemtu hin barbaadu naabitiif naan jettee jirti jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kee jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanii keessan dalagaa fi ammaal fakkaata. Na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa itti aansuudhaan akkuma argitan kana uffata baay'ee kwaalitii ta'e tokko ijoollee afuriif garagaratti bitee fi kan amma lama osoo viidiyoon godhin ergee muddamee uuma san namni achitti na dhufee itti kenne ijoollee lama ammoo viidiyoo godhee jira. Namoonni ijoolleedhaaf meeshaa garagaraa uffata kophee barbaadan keessa na dubbisuu dandeettanii wanni isinirraa eegamu lakkoofsa kopheetii fi umrii daa'immanii natti himuudha jechuudha. Saniin booda bakka barbaadan bitee isinii erguu danda'a. Maashaallah tabaarakallaa kophee kana ijoolleen baay'ee jaallatti. Anillee hin beeka akka sirriitti ol ka'uu miti kun waan ol ka'uu fakkaata viidiyoo irratti afuudhaan illee lutti ka afoon cufaa qabu kun bareedaadha yookaan lutti keessaa gara afoo deema jechuudha kiftii akka ta'uu ta'e diqqoo ol ka'iinsi tan ammootu ijoolleen baay'ee tola dhugaa rabbiin illee waan ofii kiyyarraa beekuu fi biteefii jira jechuudha. Mee hundumaafuu agadhuma viidiyoo kanatti na waliin tura laayik sheer gochuu hin dagatinaa bilbilanatti bilbilameen hin deebi'a. Dhiifama guddaa jechuudha hordoftoota tiyyaa kunoo mucattii waggaa 7tiif tokko kana bitee fi kophee isaan lamaaniifuu nama tokko bitee kaawwan osoo viidiyoon godhin ergimmootu kiftinaan jedha waan ta'eef yookaan taphana biteef jechuudha. Maashaallah qamisii agartanii akka bareedu diizaayinii hedduu bareeddi gubbarrallee diizaayinii akkana. Egaa akkana isiniin jaa hordoftoota kiyyaa asumaan immoo kallattiidhaan gara viidiyoo biraatti isin dabarsee jira. Akkuma argitan kana shiita kanneen namoonni barbaadan darbannoodha kunniin darbannoo gosa garagaraatti na bira jira. Irra deebiidhaan darbannoon kun seenee jira. Yeroo waggaa tanallee galchee ture darbannoowwan kanneen ammallee irra deebiidhaan galchee jira. Maashaallah tabaarakallaa hedduu kan namatti tolu kan haqatu miti kan gabaabbatu miti bal'aadha jechuudha hordoftoota kiyyaa. Maashaallah tabaarakallaa kanaaf maatii keessaniif haadha keessanii sarpiraayizii gochuu dandeettanii waan salaataaf illee ta'a gadi nama gahalle jechuudha. Kanaafuu kuni darbannoodha shiitii osoo hin taane gatiin isaallee baay'ee takka rakashaa qarshii 2,000 qofa jechuudha. Ka hodhame kunniin hodhamaadha hundi isaatu bal'inni isaa akka darbannoo gabaarraa sanii miti. Darbannoo yoo isiniin jedhu maqaa tokko ta'e malee darbannoo gosa 3-4tu jira. Ka qarshii 300 jira, ka qarshii 400 jira. Carqilleen garaagarummaa qaba. Bal'inni isaallee garaagarummaa qaba jechuudha. Hordoftoota kiyyaa akkasitti addaan baafadhaa hubadhaa. Egaa itti aansuun immoo shiitiiwwaniif shaarbii. Shiitiiwwaniif shaarbiilleen gosa garaagaraatiin dhufa jechuudha hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf kana kan laala'ama. Suuraa viidiyoon gizee tokko namaan dhufu bilbilli irratti calamisa laala. Suuraa isaa kas laalaalee viidiyoo irra immoo laala. Innaa namoonni barbaadan gara keessaatiin koottaa diskaayintii isinii godhee jira yookaan gatii isinii qannasee jira isiniin jee sababbiin gatii qannasuu fi yeroo argataa hin jiru waan ta'eef laayivii irra sa'aatii dheeraa taa'uu sa'aatii hin arganne san ilaalchisee gatii haga tokko isiniif hin qannasa. Gara keessaatiin dhuftanii maatii keessan obboleeyyan keessan sarpiraayizii akka gootanii waamicha kiyyaa isinii dhiyeessa jechuudha. Maashaallah agartanii akka babbareedu. Akkanan isin jaa hordoftoota kiyyaa amma jidduumaan kiyyatti isinii deebi'e amma akkuma dur isiniin jedhetti fakkeenyaa fi kophee kana jee kophee nama 5 bite nama fakkeenyaaf ta banaa nama 3 bite ta cufaa immoo nama 2 bite. Waan ajaa'iba keessaa ijoollee 5 ka bite kana keessaa hundinuu shamarran jechuudha. Innaa akkasii hordoftoota kiyyaa eebbaaf bitee fi ture hedduu babbareeda viidiyoo sirriitti waraabunatti hin tolle namni hedduu jira waan ta'eef eebbaa saniif qophii eebbaatiif namni hunduu ijoollee uffata bitee jechuudha. Qamisii babbareeda jira hunduu gatiin isaa haga qarshii 10,000 jira yoo isin jedhe amantanii qamisiin ijoollee jechuudha. Qarshii 7,000 qarshii 6,000 qarshii 5,000 haga 8,000 ofii kiyya gaafadhee argee jira. Haga 10,000 sanii olillee jiraatu ni mala garuu suuqa kanatti irraa
dhumni isaa ka wuddi 8,000 jechuudha kan inni gaafadha gisee kana bitu. Innaa akkasii eebbaa waan ta'eef illee ta'uu danda'a sagantaan eebbaa jiraate ka ijoollee namni hunduu huddillee ta'u ijoollee ofiitiif gammachiisuuf dhimma bita waan ta'eef namoonni garagara illee kennaa kennuuf waan deemaniif gatii isaniif dabaluu danda'a. Gisee eebbaa gisee ayyaana uffanni ni dabala ka ijoollee keessattuu daran dabala jechuudha. Maaliif ijoolleen nama onni jettu dhiisillee osoo ittiin hin bootti namni guddaa yoo birriin qabaatiin dhiisa jechuudha ijoollee ofiitii bite. Akkan isinjaa qamisiin biraa immoo kun as bira jirti tabitee fi baay'ee akkanatti toltee boorsaa qabdii gubbaraan akka kootii wayii qabdii viidiyoo kolbattu raabaa hin jiru namatti hin tolu viidiyoo raabuun dhugaa dubbachuuf sanuu haguma tana jajjabinnumaan malee namni bitu cinaa kanaan gatii gaafataa namni sunillee maaliif akka ta'u raabdu hin galuu fi ittiin tolu jechuudha. Anna akkasii hordoftoota kiyya kunoo qamisii veeloo tanas ijoollee sadiin keessaa tan tokko waraabee ture veeloo tana gubbarra waan jirtuuf lafiiti waraabee ture baay'ee takka bareeddi maashaallah tabaarakallaa. Veeloowwan kunniin sagantaa fi malee uffata ijoolleetiin jedhamu maaliif wanni haphii waan ta'eef tokko ka sirriitti natti tolee qamisii tana jechuudha hordoftoota kiyya qarshii 6,000 keessa birrii 200 naa deebisanii maashaallah. Garuu uffanni isaa baay'ee takka bareedaadha xankaarraa wallahi baay'ee furdinallee qabdi libsillee qabdi bakka carqii umrii qabu jechuudha. Gubbarraan sadariyaa yookaan kootii wayii qabdi gartanii kootii qabdi gubbarraa sirriitti viidiyoo mul'atu baatus boorsallee qabdi maashaallah. Carqoomnis hedduu natti toltee jechuudha hordoftoota kiyya. Takka immoo isii tana caammaa isaan lamaaniyyuu tokkuma bite. Egaa akkanis jinjaa namoonni ijoollee keessaniif sarpiraayizii barbaadan ani gatii wanni keessan irratti hundaa'ee bita waan ta'eef yoo dogongorillee dogongora akka hin dogongorreef kophee maatii keessan gaafattanii lakkoofsi isaanii isa sirrii natti himtan jechuudha. Qaamni isaan godhatan san irratti lakkoofsa tokkollee dabalamee yoo bitame rakkoo hin qabu. Yoo fakkeenyaaf 27 ta'e 28 yoo bite rakkina hin qabu dhiphaturraa yoo haqa takka bal'ate ji'a takka lama booda sirriitti ta'a jechuudha yookaan kaalsii wajjin godhatama dhiphaturra jechuudha. Akkanis hin jedha asitti immootu viidiyoo raaba jedhee bakka ho'iitti kaaffee ho'iitti nama eegaa ture. Natti toluu baay'ee na jedheetu misimmaan alaaltu jedhee waraabee hijaabni kana qamisii wajjin wal fakkaata hijaaballee isa kana godheefii jira kunoo isinitti mul'ataami macaawachaa kanas godheefii jira. Macaawachaan kunoo gadi naqame wanni hin qabne hin jiru waa hedduu qaba. Ani yeroo hedduu bitee jira tanaan dura ijoollee kiyyaafuu jechuudha. Kana yoo jalatti gannaxxan daa'imman biisii taati jechuudha. Keessattuu yoo gara baadiyyaa ta'e immoo kana kaan walitti bukeessanii taphatu ifiitti tuttola. Akkana isiniin jenna hordoftoota katamaa ka ijoolleen illee ittiin dhiisnu wakkisaa waa walitti camaallaqanii kaan itti naqanii kaan bukeessanii taphatan ittiin dhiifnu miidhagina beektanii hundi keessan uffanni xuraa jennaan garuu baadiyyaa ta'e isaan akka barbaadan taphatanii. Akkana qamisiin kun isii tana onni misaa hojjas keessa gadi kaa'effannoo misaa wajjin baay'ee takka kwaalitiidha jechuudha hordoftoota kiyya. Eegaa viidiyoon kiyya kana fakkaataa hundi keessanuu namoonni ishiitii barbaadanis namoonni uffata ijoollee kophee ijoollee darbannoowwan garaagaraa uffata dhiiraa walumaa galatti waan barbaadan karaa waasaappiitiin hira hojjettanii maatii keessan sarpiraayiz gochuu hin dagatina. Warri viidiyoo kii ilaalaa jirtan uffadhaa galatoomaa laayik sheer gochuu hin dagatina. Viidiyoo kaleessa ilaalaa isiniin jee ilaalle meeqa gammaa ittuma gadhiisaa jira kanallee ni ilaala jedheetu maan walitti godhee gadhiise yuutuubii waan na hedduu hundumaaf laayik sheer gochuu hin dagatina. Guyyaa gaarii keessanaa oolaa baay'ee.